arra waa'ee barnoota irratti waldeenii dargaggoota caffee maal hojjetaa jira. Akkuma kunuun marsanii jiran baay'inni isaanii barsiisota waliin ooluun baay'ee nama gammachiisa. Dhugaa hedduu gammadee mana barumsaa leemmanii fi amboorraa dhufan mannoon barnootaa kun akkamitti dhaabbatan haala kamiin hundaa'an amma maal keessa jiran kajuu obbo Sanyiin akkana ibsatanii barbaada. Maaltu addan godha caffee yoo jettee hojjannee taasofna deebisnee immoo haasofnu immoo waan haasofne hojiirra oolchina. ካለኝ ሽፈራው እባላለሁ የአንከር ኢትዮጵያ መስራችና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ጨፌና አንከርን የሚያመሳስል ነገር እንዳለ ከመግቢያው ለመግለጽ ሞክሬ ነበር። ጅር ኦልቹፍ ያደነ ሞጋገልተን ወነለ እንጂ አማፈጣ ከነ ገራ በርሲሱ ተከሰኒ እስከ ወረ ወሊ ሆጀት አከም ገቡ ሱፍ ያደ tole leenjii fudhanneerra gaa'omneerra waan beekumsa keenya irratti dandeettii qabnu irratti waa hedduu dabalannee jirra. Waan leenjinee fi dhageenya waan hubanne kan ammoo asitti dhiisuuf miti. Barsiisaanii ogummaa qabu sheer gochuun beekama. Dandeettii isaa qooduun beekama. Mee haalli leenjii mana barumsaa kamirraa dhufte leenjii akkam fudhachaa turtan akkamiin naacha dura maqaa keetiin jira. Maqaan koo Siyaadee Dandanaa jedhama. Leenjii isaa baay'ee leenjii nama ga'umsuudha. Leenjii bu'uura nama taasisu jechuudha. Mee leenjii keessan guyyaa sadeenii maal fakkaata maal irra leenjii fudhattan? Leenjii bara jireenya keenya keessatti itti fayyadamnuu fi akkasumas immoo hojii keenya keessattis immoo akka inni bu'aa qabaatu bu'aa qabeessa akka inni nu godhuu fi galaa kan nuuf ta'u leenjiin kun kan nu kenname sanarraati kan adda isa godhu jechuudha. Jirra jirtu hordoftoota miidiyaa caffeedha akkam jirtan. Akkuma beekamutti gaa waldee kana keessa yeroo hunda hojii haaraa jira yeroo hunda waan haaraa ndaga. Arrammoo akka tasaa akkaan dhufetti gammachuu takkatti isaanii jiruun arge. Abadan addan baanu jeetu waan dirqi qabee gaafii takka dhiyeessuuf deema. Waldeen dargaggoota caffee roga barnootaa irrattis akka hojjetaa jiru hagam keenyaatu beeka. Ga obbo Sanyiidha hojjaasaa adda addaa na ibsee ture. Kana dura garuu waa'ee barnootaa irratti haasofnee hin beeknu. Arra waa'ee barnootaa irratti waldeen dargaggoota caffee maal hojjetaa jira. Akkuma kunuun marsanii jiran baay'inni isaanii barsiisota waliin ooluun baay'ee nama gammachiisa. Dhugaa hedduu gammadee mana barumsaa leemmanii fi amboorraa dhufan mannoon barnootaa kun akkamitti dhaabbatan haala kamiin hundaa'an amma maal keessa jiran kajuu obbo Sanyiin akkana ibsatanii barbaada. Obbo Sanyii gaa kun arra akka tasaa dhufee gammachuu keessa ittiin dhufee dirqumaaniin isin qabadhe mee roga barnootaa irratti kana dura haasofne hin beeknu. Waldeenii dargaggoota caffee yoom jalqabdan haala akkamirra jirtan roga barnootaatiin maalirra jirtan akkamitti jalqabdan? Ayyee galatoomii Nasiree tasas dhuftu sagantaanis dhuftu dhufaatiin kee dhufuudhuma. Dhufteetuma jirta. Roomarrasaa akkuma beekamu si qofaa miti baay'een isaaniis dabalatee wanni caffeedhaa kun dingirtiidhuma isinitti ta'a. Dhugaa dhufne waan haaraa. Isinis qophaa'aadha ta'a. Gaafachuu qofa osoo hin taane isinis gaafatamuuf qophaa'aa. Boruuf iftaan gaafatamtu dhaloonni isin gaafata waan ta'eef maaltu addan godha caffee yoo jettee hojjannee taasofna deebisnee immoo haasofnu immoo waan haasofne hojiirra oolchina. Kanaaf manneen barnootaa caffeedha. Kee jirra hanga mana barumsaa bultii addaatitti ijaaruu fi karoorri keenya yuunivarsiitiin jennu kolleejjiin jennu nu kan barsiisuu barbaannu bu'uurarraa mana barnootaa bu'uura caffee mana barumsaa booruu caffee iftaaniifis abdiin boruu dhaloota kan akka ta'e hin amanna. Kanaaf dhaloonni dhufu kam isaa daandiin ani dukkanan ani keessa darbee dhufe san keessa
dhaloonni na booda dhufu immoo dukkana san akka lamuu argatee keessa hin dabarreef an hojjechaa jiru. Nu dukkana keessa turre dhaloonni immoo ammas dukkana keessa galuu qabu. Dhaloota qaruu qabna. Akkasumas immoo rekorameen barnootaa waggaadhaan hin jijjiirama. Yeroo yeroodhaan jijjiirama. Deemsi fi seerri biyyattii kanaatis biyya kamiitiyyuu barnoota irratti hin jijjiirama waan ta'eef egaa bara 2016 irraa kaasne 16, 17, 18 barsiisnee eebbisiisnee jirra barattoota. Waggaa meeqa erga jira? Waggaa 3 amma waggaa 3 waggaa 4ffaa keenyaaf itti qophaa'aa jirra. Eega barnoota irratti hirmaatan waggaa meeqa? Waggaa 4. Waggaa 4ffaa keenyaa. Waggaa 4 kana keessatti mana barumsaa hojjennu kan mana barumsaa gadi galoo duntaan mana barumsa maqaa qabu. Mana barumsa maqaa qabu, mana barumsaa naamusaan hojiidhaan, raawwiidhaan, karooraan, kaayyuudhaan, mul'ataan deeggaramee deemu danda'u dargaggeessa dhugaa jennu dargaggeewwan akkuma agartu barnoota barsiisota martuu isaaniitu barsiisota kana wajjiniin akkamitti deemna anumaana barsiisuu jechaadha. Moti daa'imman takaa dhufanii moti anumtuu waa hedduu isaanii waa irraa baratta. Waa hedduu irratti baradhe sababni isaa tokkoffaa garaa bal'ina irraa baratta, lammaffaa obsa irraa baratta, sadaffaa gaafachuu irraa baratta, afuraffaan deebii laachuu irraa baratta. Akkamitti akka gaafatan, akkamitti gaafataman, waan hundarratti akka obsan, garaa akka bal'atan, of caala biyyaaf akka akkuma shaaman ofii baqaa biyyaa iftu akkasitti jiraattu. Kanaaf jireenyi barsiisotaa laalamuu qaba jennee inni amanna. Kanaaf laalamuu qaba. Leenjirra akka galchanitti isin argee leenjiin keessanoo maal ture? Waa'ee maal irratti leenjii fudhachaa turtan barsiisota keessanii waliin? Leenjii guyyaa 3 kana turan irratti tokkoffaa mul'ata irratti leenjisnee jirra. Lammaffaa taayimingii itti fayyadama isaa yeroodha. Itti fayyadama sa'aatiitti leenjisnee jirra. Sadaffaan kastamar saarvisii irratti sirriitti leenjisnee jirra. Afuraffaan kaayizanii irratti. Kaayizanii jechaan qisaasamaan wal qabate sa'aan qisaasamuu qabu, qabeenyi qisaasamuu qabu haala sansaniitiin sirriitti afran kana irratti qabxii kana afran irratti sirriitti leenji'anii jiru. Lafa irrattis buusuudhaaf amma muddamaa jiru. Natti asitti qabee taa'e malee heetti galanii yoo ta'an waa hedduu hojjetu. Kanaaf har'a guyyaa dhumaatii jechaadha akkana fakkaata. Guyyaa gammachuuti kan isin yoo na hayyamtan nama sadeen tokkorraa yaada gaggabaabaa ni danda'a. Kana mee isarraa hin agarra. Hayyamee barsiisagaa mana barumsaa kamirraa dhuftan mee manni barumsaa keessan maal fakkaata? Leenjiin amma fudhattan kun maal irraa hubannoo argattan? Gaafii gabaabaa kana osoo dura maqaa keessan irraa jalqabaati. Tolee galatoomaadha. Maqaan kiyya barsiisaa Milkiisaa Gaaromsaan jedhama. Kan dhufe godina Shawaa Lixaatti bulchiinsa magaalaa Amboo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Caffeerraa kan dhufe. Guyyoota 3 kanaaf immoo leenjiiwwan adda addaa sadarkaa biirootti waamamnee waldaan dargaggoota Caffee leenjii adda addaa nuu kennaa jira. Mata dureewwan adda addaa irratti leenjii fudhanneerra. Leenjiin kennamaa ture kunis ogummaa barsiisummaa wajjin waan wal qabatu, hojii baruuf barsiisuu wajjin waan wal qabatu, tajaajila kenninu akkamitti maamila nu bira dhufu, maatii barataa nu bira dhufu akkamitti tajaajillaa, akkamittiin geggeessuu dandeenya, akkamittiin gargaaruu dandeenya, tooftaawwan kamiin hojiiwwan adda addaa hojjenna sadarkaa keenyatti kan jedhu hojiiwwan baruuf barsiisuu wajjin wal qabatan, beekumsaaf dandeettii barsiisaa gabbisuu wajjin waan wal qabatan, namni akkamiin akkam abdeet of godhee dandeettiif ga'umsa isaa haaromfate namni ga'oome waan ga'umsa qabu kenna. Kanaafiyyuu leenjiin nuti fudhanne kuni ga'umsa hedduu nuu kenneera jechuudha. Akkamitti hojii oolchuuf yaaddan immoo gaagaltan wanni leenjii amma fudhatan kana tole baay'ee barsiisota keessaniittis warra waliin hojjettan irratti akkamitti gabbuusuuf yaaddan? Tole leenjii fudhanneerra gaa'oomneerra waan beekumsa keenya irratti dandeettii qabnu irratti waa hedduu dabalannee jirra. Waan leenjinee fi dhageenye waan hubanne kan ammoo asitti dhiisuuf miti. Barsiisaanii ogummaa qabu sheer gochuun beekama. Dandeettii isaa qooduun beekama. Amalli barsiisaa ogeessa biraarraa adda baasu isa kana. Kanaafi barsiisaan beekumsa isaa dabarsee kenna. Beekumsa isaa sana gurguraa oola. Kanaafi nu gama keenyaan leenjiiwwan ogeessonni as jiran kun leenjii hedduu fudhanne. Leenjii fudhanne kana kan ittiin firee isaa ilaallu barataa irratti jechuudha.
firee keenya barataa irratti lakkaa'uuf deemna. Waan leenjine kana lafa qabsiisuuf ittiin hojjechuuf daa'imman irratti jenereeshinii boruu kana biqiltuu amma nu bira jiru kana guddisnee ija isaa immoo arginee itti gammadu firii isaa baay'ee sensitiif taanee miira bareeda qabne gammachuu guddaa qabne jechuudha. Galatooma barsiisa. Milkii gaarii isin hawwu. Okay, galatooma isinis. Hayyee barsiistu baga nagaan dhufte. Tolee baga nagaan eegdan. Mee haalli leenjii mana barumsaa kamirraa dhufte leenjii akkam fudhachaa turtan akkamiin ibsa dura maqaa keetiin dhaabee. Maqaan koo Siyaadee Dandanaa jedhama. Kanan Barsiiftuu Siyaadee Dandanaa. eeyyee barsiistuu Siyaadee Dandanaa jedhama. Kanan dhufe godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboorraati. Manuma barumsaa Caffee Bu'uura Boroorraa dhufe jechuudha. Mee leenjii akkam fudhachaa turte? Leenjii isaa baay'ee leenjii nama ga'umsuudha. Leenjii bu'uura nama taasisu jechuudha. Yaa barsiisonni immoo beekumsaan isaa ta'u bu'uura waan tokko daa'immaniif ta'ee dhalootaaf bu'uura gochuu ittiin beekama jechuudha. Haa ta'u garuu malee nama kamiifiyyuu bu'uurri wayii yookiin immoo nama ga'umsu hin barbaachisa jechuudha. Barsiisaan ifaajaa ture, ji'a 10 guutuu ifaajaa ture jechuudha. Isarratti immoo maanni bara kan darbe xumurreerra kan bara dhufuttis immoo namoota isa kan bara darbeerraa otoo hin taane kan bara dhufutti kan bara darbeerraa waa barannee itti daballee dhaloota ga'umsuuf akka dandeenyuttidha leenjii nuti fudhachaa turreellee jechuudha. Leenjii fudhanni sun inni tokkoffaan ofii keenyaa nu fayyada. Baay'ee irratti individuaalii kophaa namuma dhuunfaa tokkoofiyyuu barsiisaa qofaaf otoo hin taane baay'ee barbaachisaadha. Biyyattiif illee ni barbaachisan jedhaan. Dhugaadha maaliif namoota gahoomanidha namoota hayyuu ta'anii namoota addunyaaf illee bu'uura ta'anii jedhee yaadaan maaliif waa hedduun irraa baradhe jechuudha warroota nu leenjisanii mata duree 4 irratti kan baranne mata dureen arfanu immoo wanta bu'uura nama taasisu mul'ata itti fayyadama yeroo customer service fi kaayizanii jechuudha. Akka gaarii fudhataa. Akka gaariitti gammadaati sayyuu sammuu keenya bohaaraa gammadaati otoo hin cinqamiin akka kanatti kan leenjine leenjiidhas refresh ta'aati gammadaati leenji'aati gahoomaati taphachaatiiti kan keessa dabarre malee akka leenjii tokkotti cinqama miti kan ta'an. Gaarii barsiistu mee waldeeni dargaggoota caffee gaa roga adda addaa irratti hojjeta ati roga barsiisummaatiin barsiiftuu taatee isaanii waliin hojjetta. Maaltu adda godha warra biraati? Waldaa dargaggoota caffee akka godhu wantoota hedduudha wantoota baay'eedha. Iddoo kaanii mana barumsaa taanaan mana barumsaadha jechuudha. Kan xiyyeeffatu manneen barnootaa irratti jechuudha. Garuu an akkan argetti asitti kana miti mana barumsaa qofaan otoo hin taane wantoota dhalootaaf barumsa ta'anidha. Wanti kun akkamitti namni tarii waldaa dargaggootaan kun biyya kanarra darbee addunyaaf fakkeenya ta'a jedheen fudhadhaani maaliif an ofii koo fi jireenya koo dhuunfaa fi fakkeenya gurguddaa bu'uura gurguddaan fudhadhe guyyaa 2 kana keessatti. Even otoo xiqqoo ishii ture immoo ani hin beeku akkamittiin akka hojjechiiru. Kanaaf dhaloonni waa hedduu akka baranis nan barbaada. Nutillee kan barree warroota kaanirra adda. Waa tokko hojjechuu irratti qofa yeroo keenya akka hin qisaasen. Tokko immoo maa'inni mul'ata qabaachuun mul'ata keessa immoo maaltu jira gufuu hedduuliin akka jiru baranneerra. An kanarratti illee amman dur akkan dur beeku caalaa maaltu argadhe beektu isan dur beeku caalaa mul'ata qaba eenyumtu mul'ata qaba. Mul'ata isaa sana garuu galmaan ga'uuf agam namni dhaloota eenyutu itti fufee deema kan jedhu gaafiidha jechuu anaaf iyyuu parsantii xiqqishuutu mul'ata qabu sana galmaan gahata. Garuu kanan gadda baradhe waa'ee mul'ata jalqaba irratti mul'anni zafaris kan nu kenname isarratti waa'ee mul'ata sana mul'anni gufuu qaba. Galmas qaba. Garuu mul'ata keenya sana iddoon gahuu fi kufuun jira ka'uun jira. Kufanii hafnaan garuu mul'anni keenya sun mul'atan ta'u. Mul'ata qaba jennee otoo galmaan hin gahin qaba jenneetu teenya malee in guddattu biqiltuun nu keessa jirtu sun hin guddattu jechuudha. Mul'anni hin jiran. Mul'anni hin jiran. Kufteen kaatu taanaan biqiltuu dhabde sana achumatti gogsitee hambistuu akka hambisuuti otoo bishaan obaastee galmaan hin gahin akka hambisuuti jedheen of keessatti fudhadhe jechuudha. Kanaafuu waan gaarii irra turtan. Waan gaarii irra turre gaafa galles immoo isa leenjine kana hojiirra oolchina. Kanaafuu waldaa dargaggoota caffee. Milkii gaarii galatoome. Ayyee barsiisa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegde. Mee dura maqaan keessan nu ibsa. Maqaan kiyya barsiisaa amansiisaa Balaayin jedhama. Mee leenjii irra turtan. Mee leenjiin keessan guyyaa sadeenii maal fakkaata maal irra leenjii fudhatta? Leenjiin keenya baay'ee. Dura mana barumsaa irraa dhufte. Mana barumsaa Leemman waldaa caffee mana barumsaa Leemman irraati. Waldee mana barumsa caffee Leemman. Leemman irraa dhufte. Tole leenjiin akkam fakkaata?
leenjiin baay'ee kan namatti tolu. Leenjiiwwan hedduu fudhanneerra wanta barnoota nama kennanii digiriis dippiloomaa maal kun hin jira jechuudha. Haa ta'uutii garuu leenjiin asitti waldaan keenya waldaan dargaggoota caffee nuuf qopheessanii leenjii bara jireenya keenya keessatti itti fayyadamnuu fi akkasumas immoo hojii keenya keessattis immoo akka inni bu'aa qabaatu bu'aa qabeessa akka inni nu godhuu fi galaa kan nuuf ta'u leenjiin kun kan nu kenname sanarraati kan adda isa godhu jechuudha. Galatoomii barsiisanii barattoota leemmanii leenjii fudhataniin akkamiin wagaa ta'uu ga'an. Barattoota keessan kan mana barumsa waldaa dargaggoota caffee leemman jiraniin leenjii fudhannee akkamitti isinii dhufaa jirraa jettan. Barattoota keenya naannoo leemman jiranii amma iskiiliin nuti dura qabnu irratti yookaan immoo dandeettii dura qabnu irratti guyyaa lamaan kana gaappii qabnu sana guuttannee amma qophoofnee gara keessa dhufaa jirra waan ta'eef isinis qophooftanii barnoota 2019 akka of kakaastan gamanumaan waamicha isinii goona jechuun barbaada. Galatooma barsiisa. Milkii gaarii isinii hawwan. Thank you. እሺ አመሰግናለሁ። የጨፌ ህብረት ስራ ማህበር ወጣቶችን እንዴት ተረዱ? እንዴት ተገናኛችሁ? ቅድም በጣም ሲያስረዱ ሰምቻለሁ። ይሄ ራዕይ እንዴት ሊረዱ ቻሉ? በጣም አመሰግናለሁ። ያው መግቢያ ላይ እንዳልኩት ተካልኝ ሽፈራው እባላለሁ። የአንከር ኢትዮጵያ መስራችና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ጨፌና አንከርን የሚያመሳስል ነገር እንዳለ ከመግቢያው ለመግለጽ ሞክሬ ነበር። የአንከር ራዕይ የተጠነሰሰው በፈረንጆቹ 2014 ዓመተ ምህረት ማለት ከ12 ዓመት በፊት ነው። በዛን ጊዜ በአብዛኛው የኦሮሚያ ወጣቶች በተለይ በሸገር ዙሪያ ያሉ ወጣቶች አንዳንድ የፍትህ ጥያቄዎችን ያነሱ ነበርና ሙቭመንቱ ቀላል አልነበረ። ያንን ሙቭመንት ስናስብ ይሄ ሙቭመንት በደንብ እንግዲህ ማኔጅ ካልተደረገ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ሊሄድ ይችላል። እንደ ሀገር እየተናወጠች ነውና እቺን ሀገር ምንድነው ሊያጸናት የሚችለው የሚል ነገር በጣም በአይምሮዬ ውስጥ ይመላለስ ነበር። በኢንተርናሽናል ኤንጂኦ ውስጥ ሰራ ነበር ያንና ከዛ በመነሳት አንከር ኢትዮጵያ አንከር ማለት መልህቅ ማለት ነው። በጎ አድራጎት ናችሁ? አዎ በጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ነው። አንከር ኢትዮጵያ ስንል ኢትዮጵያን ማጽናት አሁን ከሙቭመንቱ ከምኑ የተነሳ እየተናወጠች ነውና እንዴት እናጽናታለን የሚል ለዚህ ሶስት ነገሮችን ለየን። የመጀመሪያው ዘላቂ ሰላም ያስፈልጋታል። ሁለተኛ ወጣቱን ተጠቃሚ የሚያደርግ አካል ጉዳተኛን ተጠቃሚ የሚያደርግ በተለያየ ማህበረሰብ በተለያየ እርከን ውስጥ ያሉትን ማህበረሰቦች ተጠቃሚ የሚያደርግ ፍትሃዊ አሰራር ያስፈልጋል ብለን ሶሻል ጀስቲስን ሁለተኛ ያደረግን። ሶስተኛው ደግሞ ዘላቂ ልማት ያስፈልጋታል ብለን ሶስት ነገሮችን ለየን። ሞቷችንም ካያችሁ እዛ ጋም አለ እንትን ስንፈራረም የነበረው አንከሪንግ ፒስ ጀስቲስ ኤንድ አክሰለሬትድ ዴቨሎፕመንት ነው የምለው። መመስረቻው ራሱ የወጣቶቹ ሙቭመንት ነው ኮዝ የሆነው ማለት ነው። አሁን ወደ ጨፌ ስንመጣ ጨፌ ከጨፌ ጋር ምን ያመሳስላችኋል? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ጨፌ ያኔ በነበረን ሪከርድ ኦልሞስት ወደ 15000 ወጣቶች ደርሷል። ሜምበርሺፕ የሚቆም አይመስለኝም። ይሄ ሜምበርሺፕ እንግዲህ ያው ኢትዮጵያ ማጆሪቲው የኦሮሞ ነው። ይሄ ሙቭመንት ይቀጥላል። ምናልባት ከዚህ በኋላ በተለያዩ መድረኮች ስንገናኝ ወይ 20000 25000 30000 ደርሳችሁ እንገናኝ ይሆናልና ይሄንን ወጣት ኢምፓወር ለማድረግ አብሮ ጥረታችሁን ለመደገፍ ነው። ባይዘው ኢኒሺዬቲቭ የእናንተ ነው። ይሄን ጥረት ለመደገፍ ምቹ ፕላትፎርም ነው ብለን ነው የመጣ ነው። አላማችን በጨፌው የታቀፉትንም ጨፌ አድሬስ የሚያረጋቸውንም ማህበረሰብ አንድ ላይ ሪች እናረጋለን የሚል ጠንካራ እምነት ይዘን ነው ወደዚህ የመጣ ነው። አቶ ሰኝም በተገቢ ሁኔታ ዌልካም ብሎን ኤምኦዩ ዴቨሎፕ አድርገን ተፈራርመናል። አሁን ወደ ስራ የምንገባበትን ሁኔታ ለመነጋገር እንግዲህ በዝግጅት ላይ ነው። አመሰግናለሁ። አቶ ሰኝም ስለ አንከር ትንሽ የምትገልጹልን ነገር? ያው አንከር ኢትዮጵያ
ይታወቃል ብቻም ሳይሆን ተጨባጭ የሚታይ ስራዎችን የሰሩት አይተንም አጥንተን አንደኛ በወጣት ላይ ነው የሚሰሩት፣ ሁለተኛ በልጆች ህፃናት ላይ በታዳጊ ህፃናት ላይ ይሰራሉ። በትምህርት ቤቶች ላይ በተለያዩ ነገሮች ላይ ሲሰሩ የወደቀውን ሲያነሱ ከመንገድ ዳር ላይ ስራ አጥቶ የወደቁትን አንስቷቸው ብዙዎቹ እዚህ የኛው አጋጣሚ ሆኖ በእኛው አዳራሽም በሚያሰባስቡት በሚካሄደው ስብሰባ ላይ ስናያቸው አንዳንድ እናቶችን ጠይቃቸው ነበር። በጣም ችግር ውስጥ የነበሩት ከእጅ ወደ አፍ ያጠረባቸው ነገር ግን በአንከር አማካኝነት ከመብላት አልፎ መኖር የቻሉ ከመኖርም አልፎ ተርፎ ቤታችሁን ልጆቻችሁን አሳድጎ ለወግ ማረግ ለጥቅም ያበቁ እናቶች ሲመሰክሩለት እጅግ በጣም ደስ የሚለኝ ነገሮች ናቸው። ጨፌ ወጣቶችም እንግዲህ ያው ወጣቱ በወጣትነት ዘመን በወጣትነት ወረሃ የለፋበትን በልጅነት የተሰበረበትን በወጣትነቱ ደግሞ የጠነከረበትን ነበልባል እሳት ውስጥ አልፎ ውጤታማ በሚሆንበት ጊዜ ጠንከር አድርጎ ወደ ስራ እንዲገባ ራሱን በራሱ እንዲችል ራስ በራስ የመቻል አቅም መፍጠር ወጣት ሴትም ወጣት ወንድም እኩል መብት እንዲጠቀሙ ባላችሁ እውቀት ባላችሁ ላይ አሰባስበን ኮኦፐሬቲቭ ማለት ኢትዮጵያ ናሽናል ኮኦፐሬቲቭ ሶሳይቲ አንከርም ሲቪክ ሶሳይቲ ነው። ስለዚህ ሶሳይቲ ነን ሁለታችንም በህዝብ ላይ የምንሰራ በሀገር ላይ የምንሰራ ለወጣት የምንሰራ በወጣት ላይ የምንሰራ ለህዝብ የምንሰራ ስለዚህ ይሄ ደግሞ ለመንግስተ ሰማያት የሚሰራ ኮኦፐሬቲቭ ባይኖርም ነገር ግን ከፍ ያላለ ትርፍ ማንጠብቅ ነገር ግን መጠነኛ የሆነ ትርፍ ወደ ኪሳራም እንዳንወርቅ ወደ አላግባብም ደግሞ እምብርት አልባ በላተኛም እንዳንባል በመጠኑ አገልግሎት የምንሰጥ ኮኦፐሬቲቭ ነን። አገልግሎት የምናገኝነን አገልግሎት እንሰጣለን፣ እንካም እናገኛለን። በአመት ዲቪደንድ ለአባላት እናካፍላለን። እንዲሁም ደግሞ ለስራ እድል ፈጠራን ለወጣትም ስራ እድል እንፈጥርበታለን። ጨፌ እንግዲህ ወደ 1700 በላይ ከ2000 በላይ የሚሆኑት በአሁኑ ሰዓት ላይ በየግላቸው የስራ እድል በጨፌ ስር ሆኖ የፈጠሩበት የተፈጠረላቸውና እየሰሩ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። አሁን ደግሞ ጨፌ ሳኮም ሲስተር ካምፓኒ አድርገን ጀምረናል። በባንክ ሲስተም ጨፌ ሳኮ በየብራንቻችን 38ቱም ቅርንጫፎች ላይ ጨፌ ሳኮ ይከፈታል። እዛ ላይ አቅሙ በሚመጥነው ይቆጥባል። የተማሪዎች ወላጅም ይቆጥባል። ለተማሪዎች መምህራኖችም ይቆጥባሉ። ከመምህርነት ባሻገር ሌላ ገቢ ምንጭ መፍጠር ስላለበት በዛ ልክ ይቀጥላል። ይሄ አሁን የዛሬ ሰራተኞቻችሁ አብሮ ማደግ ነው እንትን ነው እቅዳችሁ፣ ለብቻ ማደግ የለም። ጨፌ ውስጥ ሰራተኛ ነው ብለን አንጠራም። ሰራተኛ የለንም። እኛ ያለን ሁሉም ወንድሞች ናቸው። ሁሉም ጓደኛሞች ነን። ስለዚህ በጋራ ነው አብረን ነው የምታድገው እንጂ ቅጥረኝነት መንፈስን ልትጭንበት ቅጥረኝነት መንፈስ የምትጭንበት ከሆነ ሰራተኛው ባሪነት ይሰማዋል። ያን ጭሰኝነት ይሰማዋል። አንተ ነፍጠኝነትን ታጎለብታለህ። ስለዚህ ይሄን ጥንቃቄ ማድረግ ቤተሰባዊነት መሀላቸው ቁጭ እላለሁ፣ አብሬያቸው እበላለሁ፣ አብሮኝ ይበላሉ፣ የሚፈልጉትን በግልጽ ይናገራሉ። ቤተሰብ ናቸው። በቃ ምንም ልዩነት የለም። ይሄ አባል ነው፣ ይሄ ሰራተኛ ነው፣ ይሄ አመራር ነው፣ ይሄ ኮሚቴ ነው፣ ይሄ ቦርድ ነው፣ ይሄ ፕሬዝዳንት ነው፣ ይሄ ስራ አስኪያጅ ነው። የለም እሱ ለፖዚሽን ነው። እሱ እናንተ ጋር ስንመጣ ጆርናሊስቶች ጋር ስንደርስ ምንድነው የስራ ድርሻ ብለህ መጠየቅ ግዴታ ስላለብህ ስጠይቀኝ የሚመልስልህ እንጂ እውነት ነው። ምንም እሱን ነው ያየሁት። ቤተሰብ ናችሁ፣ አብራችሁ ስትጫወት ሁሉም ነገር አይቻለሁ። አንከርም ለወደፊት ከጨፌ ሚዲያ ጋር የምንጎበኛችሁ ይሆናል። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ።